Nagaa akkam jirtu hordoftoota chaanala koo har'a viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufeera. Innis viidiyoo animeeshinii yookaan ashaangulitii akkamitti akka hojjetan kan isin agarsiisu ta'a. Appilikeeshinii tokkotu jira, isa daawunlood gootanii akka barbaadanitti viidiyoo animeeshin hojjechuu dandeessu. Sooftiweerii wayii waan tokko iyyuu isin hin barbaachisu. Appilikeeshinichi Play Store irratti argama, garuu daawunlood gochuu fi biyya keessa jirtan yoo ta'e hin danda'amu. Garuu karaa biyya keessa yoo jiraatan karaa ittiin daawunlood gootan kan isinitti agarsiisu ta'a. Chaanala kanaaf haaraa yoo ta'an sabiskiraayib godhaa. Barnoota garaagaraa irratti isiniif nan dabarsa. Akkasumas viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa. Dhuma irratti akkuma isinitti himetti akkamitti appilikeeshinicha akka daawunlood gootan gara barnoota har'aatti seenuun dura chaanala koof Naali kanaaf haaree taatan chaanaliin koo abdii baruudaa iddoo sarcheettan irratti eegaa barreessitaniin booda yookiin immoo viidiyoo hojjetan kana jala isiniif minqaa asirratti eegaa barreessitanii booda eegaa yeroo gootan chaanalli koo kunoo akkanatti isin dhufa. Achiin booda sabiskiraayib gootu. Achiin booda akka viidiyoon dhiifamu dafee isin dhaqqabuu fi notifiikeeshinii kana all irra gootu. YouTube chaanalii kanaan barnoota garaagaraa isiniif nan kenna. Kunoo akkuma argitan viidiyoowwan garaagaraa irratti hojjedheera. Amma achis irratti nan hojjedha. Sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Gara viidiyoo har'aatti mee waliin haa deemnu. Hayyee akkuma isin himetti jalqaba irratti appilikeeshinicha akka daawunlood gootan isin agarsiisa. Appilikeeshinichi yeroo bantanitti akkana isinii fakkaata jechuudha. Akkanatti isiniif banama jechuudha. Haga akkasitti isinii baname create video kan jedhu tuttanii achiin garanatti isin fida. Dudduuba footoo yookaan dudduuba viidiyichaa jijjiiruu dandeessu. Dudduuba isaa jijjiiruu fi haala kanaan gara barbaadanitti jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf gara kanaatti jijjiiruu jechuudha. Amma ashaangulitii yookaan animeeshinii garaagaraa itti dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf kunuu dhiira yoo barbaade dura akka barbaadetti sirreessuun jechuudha. Fuula isaa areedamaanii wantuma hunda isaa jechuudha sirreessuudhaan akka viidiyoo hojjechuuf barbaadu sanaatti jechuudha. Akka natti tolutti tolfachuudhaan viidiyoo hojjechuu danda'a jechuudha. Appilikeeshinii kanaanii kunoo akkuma argitan mataa isaa, ija isaa, wantuma hunda isaa, gaara ija isaa, wanta hunda isaa sirreessee jechuudha. Appilikeeshinichi viidiyichi akkanaaf toletti jechuudha. Baakeedha jechuudha gara duuba. Si'a tokko innaa deebi'u akkanatti kunoo naaf ni ta'a jechuudha. Achiin booda gara duubaa yeroo tokko deebi'uuni namichi kun yookaan namni ani hojjedhe kun akka dubbatu gochuu fi wanta akka meeseejii fakkaattu sana jechuudha. Ishii sana si'a tokko tuquuni kunoo isii mallattoo riikoordii kun gizee dhuftu kana tuquuni dubbachuu danda'a jechuudha. Yookaan saawundii itti fiduuni viidiyoo barbaadu sana appilikeeshinii kana hojjechuu danda'a jechuudha. Appilikeeshinicha akkamitti daawunlood goona yookaan eessa arganna kan jedhuu fi Play Store irra jira. Garuu jalqaba irratti VPN isin barbaachisa. VPNicha daawunlood gootanii VPNidhaan biyya biraatti yookaan Ameerikaa fa'aa connect gootu. VPNichi yeroo bantanutti kana fakkaata jechuudha. Secure VPN jedhama. VPN kamuu fayyadamuu ni dandeessu. Ani VPN kana fayyadamuun jechuudha biyya Ameerikaa irra nan kaa'adha jechuudha. Ameerikaa irra kaa'achuu qabdan jechuudha. Appilikeeshinichi daawunlood gochuu fi isinis Ameerikaa irra kaa'adhaati VPN fayyadamtanuun jechuudha.
gara Play Store keessaniitti deemtan jechuudha. Jalqaba irratti VPN warri hin qabne VPN buustanii achiin booda connect erga gootanii booda gara Play Store keessaniitti deemuun Pilootagoon Story jettanii search gootan jechuudha. Pilootagoon Story jettanii search yeroo gootan applicationii sana kanattu isinii dhufa jechuudha. Achiin booda download gootanii akka barbaadanitti video animation hojjechuu dandeessu. Videoon hadhaa kanuma fakkaata ture. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Video biraan hamma walitti deebinutti nagaan naaf turaa.